wajjiniin macaaf qulqulluu keessaa boleessi keenya maatiin kan nu dubbisu raajii Haagee boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee nu dubbisa. Raajii Haagee boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga ja'atti nu dubbisa. Daariyoos biyya Faares irratti moo'ee waggaa lammaffaatti waggicha keessaa ji'a ja'affaatti ji'icha keessaa guyyaa tokkoffaatti dubbiin Waaqayyoo karaa Haagee raajichaa gara Zarubaabel ilma She'altii'eel isa biyya Yihuudaa bulchuu akkasumas Iyyaasuu hangafa lubootaa ilma Yoozaadaaqi hin dhufe. Waaqayyo gooftaan maccaa sabni kun yeroon manni qulqullummaa Waaqayyoof itti ijaaramu hin geenye hin jedhu jedhe. Yommus dubbiin Waaqayyoo karaa Haagee raajichaa dhufe, yaa saba koo manni qulqullummaa koo kun diigamee utuu jiruu isin ofii keessanii mana ba'eessa ta'e ijaarame keessa taa'uun yeroo isaatii ree jedhe. Waaqayyo gooftaan maccaa mee wanta isin irra ga'aa jiru kana ilaalaa. Baay'ee facaaftu muraasa galfattu, hin nyaattu garuu beela hin baatan, hin dhugdu garuu hin quuftan, hin uffattu garuu isinitti noo. Namni qacaramee hojjetus mindaa argatu korojoo tarsaa keessa hin kaa'ata jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni maaliif ta'e mata duree jedhu irratti sa'aatii daqiiqaa muraasa fudheen dubbii Waaqayyoo dubbachuu yaala. Kuni maaliif ta'e? Kuni maaliif ta'e? Otoo nyaatanii quufuu dadhabuun, otoo uffatanii ho'a dhabuun, otoo dhuganii dheebuu bu'uu dadhabuun kuni maaliif ta'e? Baay'ee facaaftanii xiqqoo galfattan kuni maaliif ta'e? Sababiin isaa maaliif? Kuni maaliif ta'e? Jechi kuni jecha gaa'ii qabudha. Jecha gaa'ii qabu. Gaa'ii kanaaf immoo deebiin abbaa nama tokko tokko dhuunfaadha. Nama dhuunfaa tokko tokkotu kuni maaliif ta'e? Isa wangeelli jedhee gaafatu kanaa waan ta'eef dubbata. Lafti rakkina hin qabdu. Lafti rakkina hin qabdu, rakkoo kan qabu nama malee. Sababiin isaa lafti rakkina hin qabdu kanan jedhuuf Yisihaaq bara ture keessatti gara geeraraatti gaafa gadi bu'u beelli gaafa hammaatu Waaqayyo lafa homtuu hin jirre lafa onaa keessatti Yisihaaqiin lafa sanyii facaasi jedhe Waaqayyo. Sanyii facaase, sanyiin kun immoo dachaa dhibba galfate jedhe. Lafa ongeedha, bishaan hin jiru. Lafa bishaan hin jirre, lafa biqiltuun biqiluu hin dandeenye Waaqayyo gaafa abboomu Yisihaaqiif Waaqayyo gaafa walii galanii yaada Waaqayyo wajjiniin Yisihaaq yaada isaa gaafa godhatu halleluuyaa. Yaanni kee Waaqayyo wajjin gaafa ta'u lafa dhagaa keessaa bishaan ba'a. Yaanni kee yaada Waaqayyo wajjin gaafa ta'u lafa onaatu biqila. Yaanni kee yaada Waaqayyo wajjin gaafa ta'u waan siin abboomamne kaleessa si didatu si abboomama. Kuni maaliif ta'e? Of gaafadhaa. Har'aa jireenyi namaa bara sana keessatti namoonni yaada Waaqayyoo keessaa ba'anii yeroo hin beekani yeroo isaa miti jedhu. Waaqayyo yeroo kooti jedha, isaan yeroo isaa miti yeroo miti jedhu namoonni. Yerootti kaanee waa hojjannu yaada Waaqayyoo duukaa buunu miti. Amma yeroon isaa yeroo ofii keenyaati jedhu. Garuu Waaqayyo immoo yeroon kuni kan kooti jedha. Yeroo wallaaluu kuni maaliif ta'e? Sababiin isaa namni yaada Waaqayyo keessaa ba'uurraan kan ka'e kuni ta'e. Kuni maaliif ta'e? Yeroo wallaaluu namoota irraan kan ka'e ta'e. Kuni maaliif ta'e? Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga 5tti dhaqxanii gaafa ilaaltan namni biyya lafaa gubbaa irratti baay'achuu gaafa jalqabu jedha. Namatu baay'ate, namni baay'achuu gaafa jalqabu namoonni Waaqayyoof namoonni namaa walitti makaman jedha. Kun immoo Waaqayyoon hin gaddisiise. Waaqayyos immoo akkas jedhe Waaqayyo kuni maaliif ta'e? Namni maaliif wal make? Inni qulqulluuf inni xuraa'aa wal make. Namni maaliif of wallaale?
sabni qulqullaa'aan saba xuraa'aa wal make dubbii wal make yaada wal make jireenya wal make walitti makame gaa'ilaa walitti makamani yaada walitti makamani jireenya walitti makamani kuni waaqayyoon hin gammachiifne waaqayyo itti gadde maalif ta'e kun maalif namni yaada waaqayyo keessaa ba'a jaalalli Kiristoos in jijjiiramu jaalalli isaa kunoo jaalala nama buusu miti jaalalli isaa kunoo jaalala dukkana keessaa baasee ifa namaa laatedha jaalalli isaa kunoo jaalala mataa seexanaarra si dhaabedha aliifi wal maktee maa wal makte maalif ta'e kun wal makuun maa wal makuun ta'e namatu miiraan machaa'e olmaa waaqayyo dagate eessa akka ba'e eessa waaqayyo akka safuudhe namatu irraanfate wal makuun kanaaf ta'e gaafa wal makamu waaqayyo akkas jedhe nan gadde jedhe nama uumuu koottan gadde jedhe sababiinsaa jaalala isaa keessaa ba'ani eegumsa isaa keessaa ba'ani olmaa isaa irraanfatan nan gadde jedhe waaqayyo sitti hin gaddin jireenya keetti hin gaddin waaqayyo olmaa keetti hin gaddin waaqayyo jaalala waaqayyo kana keessaa baatee waaqayyoon hin gaddisiisin nan gadde jedhee duwwaan dhiifne waaqayyo nama uumuu kootti nan gadde jedhee duwwaan dhiifne akkas jedhe waaqayyo lafarraa na xaayii balleessa jedhe waaqayyo namaa oolchu waaqayyo namaa oolchu Izraa boqonnaa 9 dhaqxanii gaafa ilaaltan lakkoofsa tokko Izraan boqonnaa 9 lakkoofsi tokko namoonni waaqayyo namoota ormaa wajjin wal makan hin wal makaman gaafa wal makan ayichi waaqayyo ba'e sabni kun nagaa dhabe boqonnaa dhabe sababiinsa maal akka ta'e hin wallaale maalif akka akkana ta'e wallaale dhaabatee of ilaaluu dadhabe qalbii diddiirrachuu dadhabe dura waaqayyootti deebi'ee of ilaaluu dadhabe kanaaf sabni kun hirraafame jireenya dhabe boqonnaa dhabe akkuma amma raajii agee boqonnaan tokko lakkoo tokko hanga ja'aatti dhaqnee ilaalle hin nyaattanii garuu quufuu dadhabdani jedha hin uffattanii birdi libsii isa abbaa kiiloo 12 ol jiraa baane abbaa kiiloo 12 ofirra kaa'ee qorraafuu ciisuu dadhabe waaqayyoon waa gargaaru Izraan boqonnaan 10 lakkoofsa tokko kaaftanii gaafa ilaaltan lafa gubbaarratti rakkinni baay'atee hammeenyi baay'atee jallinni baay'atee sana booda lubni Izraan dhaqee mana qulqullummaa balbalarratti jilbeeffate jedha dubbiin waaqayyo keessa miti ala mana qulqullummaa balbalarratti jilbeeffatedha Izraa boqonnaa 10 lakkoofsa tokko dhaqxanii gaafa ilaaltan jilbeeffate maalif sababiinsaa cubbuutu baay'ate hammeenya baay'ate harki waaqayyo immoo hin ka'e hin ulfaate harki waaqayyo lafti rakkina hin qabdu namatu rakkina qaba namni rakkina isaa ilaaluu gaafa dadhabu rakkina isaa wajjin waliigalee naa taateette jedhee itti waliigalee gaafa taa'u lafa gubbaarratti rakkinni hammaata rakkina hammaata sana booda namoonni hundumtu dubaroonni dhiironni abbootiin haadhotiin waamicha tokko malee fuula waaqayyoo duratti bu'aa dhufan jedha sababiinsaayyuu guyyaansaa guyyaa deebi'uuti waan ta'eef guyyaansaa guyyaa hiikamuuti waan ta'eef sababiinsaa nama lapheesaatiin waaqayyoon barbaadutu argame waan ta'eef namoonni kaleessa kottaa soomii soomaa jedhamee yoo labsiin labsame hin argamne waamicha tokko malee namoonni dacha'anii dhufan jedha har'a bara keenyaaf waaqayyo kana habidu waamicha tokko malee labsii tokko malee kakaasu tokko malee namoonni yaa'anii dhufanii hin bu'an sa'aatii dheeraadhaaf hin bu'an jedha raajiin tokko ka'ee achi Izraatti hin dubbate Izraa ammayyuu nuyiif abdiin jira haleluuyaa har'a abdiin sii jira har'a deebi'uudhaaf abdiin jira achi keessaa ba'uudhaaf abdiin jira kuni maaliif ta'e wal makuun maaliif ta'e har'a warra
jiruuf har'a warra iddoodhaa ka'ee jiruuf har'a warra jaalala gooftaa keessaa ba'ee jiruuf har'a warra alaala dhaabatee jiruuf abdiin jira. Maalif jaalalli Waaqayyoon jijjiiramu waan ta'eef. Halleluuyaa. Jijjiiramu jaalalli Waaqayyo.